Akkamoltan nagaa musagaleen keessan galanni waaqayyoof haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 60 irra akkas jedha. Yemmuu kanas yaa obboleettii keenya ati kumaatamaa ta'i sanyiin kee karra keellaa warra si jibbanii haa qabatu mandaroota isaaniis kan isaa haa godhatu jedhanii Ribqaa in eebbisani. Ati kumaatama ta'i sanyiin kee karra keellaa warra si jibbanii haa qabatu mandaroota isaaniis kan isaa haa godhatu. Akkuma kanaan dura barattanii gaa'elli kennaa waaqayyooti. Waaqayyoon institutioniin jalqaba uume gaa'eladha. Seera uumamaa boqonnaa tokko gaafa dubbisnu waaqayyoo waan hundumaa yeroo uumaa ture prosesii uumamaa keessatti waaqayyo waan uume keessa deebee ilaala yookiin evaluate godha ture. Ifi haa ta'u jedhee waaqayyoos ifichi gaarii akka ta'e ilaalee jedha in argee jedha. Guyyaa ta'e halkan ta'e jedha. Waaqayyo halkaniif guyyaas gargar baasee lafa sagogaaf bishaanis gargar baasee waaqayyo kun gaarii akka ta'e ilaalee jedha. Hamma uumama hundumaa uumetti keessa deddeebi'ee ilaalaa dhufeetu nama uume. Nama yeroo uume garuu jecha haa ta'u jedhu afaan isaa keessaa baasee uume utuu hin ta'in itti yaadee karoorseetu dhala namaa uume jechuudha. Sirriitti itti yaade. Waaqayyo waaqa relationshipiti. Waaqayyo waaqi keenya waaqa jaalalaa yookiin ho'a qabeessadha. Kanaaf uumama hundumaa ergi uume booddee uumama sana kan caalu immoo isaaf michuu kan ta'u kan isatti firoomu uumama kana hundumaa immoo kan bitu kan to'atu nama uumuudhaaf karoorsateetu nama hojjetee jechuudha. Nama hojjetee ergi fixe yookiin Addaamiin ergi uume booddee akka wantoota gara biraa uume ilaalee gaariidha hin jenne. Addaamiin gaafa ilaalu qobaasaa ta'uunsaa gaarii ta'ee itti mul'anne. Ani gaafa yaadu jechuudha. Preacher's license wanti jedhamu jira yookiin immoo interpreter's license. License kootti fayyadamee gaafan ilaalu waaqayyo raawwatee perfectidha. Hojiinsa mudaa hin qabu mitire waaqayyo qulqulluudha. Maaliif gaafuma jalqaba uume sana Addaamiif waan hin uumne jedheen ofuma koo yaade jechuudha. Commentary irraa dubbiseen isinitti matuun ta'ini gaaf anaaf akka naaf tameetti jechuudha. Value heewwan akka inni baruu fi dura the ugliness of loneliness qobaa ta'uun akka fokkisaa akka ta'e akka inni argu barbaadeetu qobaasaa sadhaabe. Achi booddee immoo yeroo isheen bira dhuftu immoo bira dhaabachuu ishee companionship yookiin relationship heewaanii wajjin jiru immoo hammam jireenya isaa akka inni mi'eessu hammam jireenya isaatti hiika akka laatu akka isaa hubatamuuf jedheetu malee gaafuma uume sana uumuu danda'a ture jedheen ofii kooti yaade jechuudha. Kanaaf iyyuu marriage'n it's a unique relationship yookiin waan waaqayyo adda baasee uumedha. Karoora waaqayyo keessatti jechuudha. Isa kana baay'istanii barattaniittu. Namni haadha isaaf abbaa isaan dhiisaa haadha manaa simmaxanaa jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo kana gaafa jabeesse wanta waaqayyo tokko godhe immoo namni gargar hin baasinii jedhe. Kanaaf iyyuu tokkummaa kana keessa yookiin relationship kana keessa eebbatu jira, gammachuutu jira, waltumsuutu jira, wal gargaaruutu jira, ba'aa jireenyaa wal duukaa baachuutu jira. Inni lammaffaan immoo dhaloonni akkatti fufuuf waaqayyo sababii barbaaduu fi uumama tokko 28 keessatti akka arginutti horaa baay'adhaa lafa guutaa jedhe.
Kanaaf dhalooti akkatti fufuuf waaqayyo akkuma sila siniin jedhe waaqa relationshipiti gatii ta'ee fi uume keessaa immoo nama addaan sababii jaallatuu fi nama wajjin hariiroo qabu yeroo jabeessu waaqayyo dhala namaatiin horaa baay'adhaa lafa kanas guutaa jedhee eebbise. Inni kun immoo karaa inni itti galma ga'u tokko isa kanadha. Inni sadaffaaf inni isinitti himuu barbaadu yoo jiraate mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaa fi qophii goonu keessatti waltumsuufidha. Egaa gaa'ela keessa eebba jiru. The importance of marriage isa jedhu irratti wanta baay'ee kan barattan quubsaa knowledge ga'aa yookiin quubsaa akkasiin qabaattanii garaan koo guddaa amanaa. Gaa'ela kana keessatti akkuma deddeebi'amee himame giluun yookiin hapheen gaa'elaa jaalala akka ta'e irra deddeebisnee dhageenyeerra. Qabeenya miti, horii miti, istaatasii keenya miti, maal keenya iyyuu miti, wantoota itti namoonni ittiin of jajan torbee har'as baay'ee baranneerra. Isa ituu hin ta'ini hapheensaa yookiin ulfiinsaa jaalaladha. Jaalala kana immoo waaqayyo jaalala waaqayyo ittiin sagalee waaqayyo jaalala waaqayyo ittiin waldaa kiristaanaa jaallateetti qabsiisee nutti hima Efesoon 5:25 irratti jechuudha. Kan na dinqu jechuudha. Standardii waaqayyo nuu kaa'e waa'ee jaalala kana baay'ee high standard qaqqabamuu hin danda'ama laata jedhee yaada. Garuu qaqqabnees dhiisnees standardii nuu kaa'ame akkuma Kiristoos hamma lubbuusaa dabarsee kennutti waldaa kiristaanaa jaallatee abbaan manaa haadha manaasaa haa jaallatu akkasumas haati manaas abbaa manaashee haa jaallattu kan jedhudha. Kiristoos kana keessatti yoo ilaalle egaa waa'ee Yesuus kana yoo dubbanne malee haasaan keenya inni kaan mareen keenya inni kaan gatiin qabu ijoon keenya bu'uurri keenya Kiristoosidha gatii ta'ee fi waa'ee Kiristoos akkamitti waldaa kiristaanaa yookiin nuun nu jaallate yoo ilaalle kan koo mirga koo jireenya koo aboo mucummaa koo waaqummaa koo hin jenne ulfina isaa kabaja isaa kaayyoo isaatiif jedhe duwwaadhaan baay'isee Yesuus. Duwwaa of godhe utuu humna qabu utuu beekumsa qabu utuu dandeettii qabu isa kana hundumaa kaayyoo dhufeef jedhee dabarsee kenne lubbuusaa hamma dabarsee kennutti jaallate. Jaalalli amma naga'u jira deebisaa isiniif hin dhiisa. Yohaannis 10:13 irratti namni tokko firoota isaaf jireenya isaa dabarsee kennuurra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u jedha. Kanaaf waa'ee theology of marriage gaafa odeessinu wanti guddaani mootummaa waaqayyootti galuudhaaf jaalalli nuun walitti agarsiisnu kuni walii wajjin jiraachuudhaaf jireenya lafa kana irratti qabnu irratti gaddaaf gammachuu hirmaachuurra kan darbe mootummaa waaqayyootti wal fudhannee galuudhaafidha kaayyoonni guddaan. Kun ameen hin jedhamu mitiire? Lafarratti waan enjoy goonu qabna mitiire relationship kana keessatti inni guddaan kaayyoon waaqayyoo garuu gammachuun lafa kana irratti hirmaannu ba'aa wal gargaaru eebba hirmaan ijoollee qabaachuu wanta baay'ee qabaachuu isa duwwaa ituu hin ta'ini jireenya bara baraatti wal fudhatanii galuufidha. Hiriyaa koo tokkotu gaaf tokko akkasnaan jedhe takka waaqayyoo namoota kan walitti fiduu ookiin isheen isa fuutee akka mootummaa waaqayyootti galtuufidha ookiin inni ishee fuudhee mootummaa waaqayyootti akka galuufidha jette jechichi turee baay'een irratti yaade. Kanaaf waaqayyo gaa'ela namaa laata wal fudhannee mootummaa waaqayyootti akka wal gashinuuf isa lafarraarra kan darbee jechuudha. Eebba isa lafarraa baay'ee isaa dhageenyeerra baay'ee isaa diiskas gooneerra. Mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf adeemsa goonu keessatti kan itti wal tumsinu harka wal qabannee immoo kan itti mootummaa waaqayyootiin dhaalluudha jechuudha. Kana jechuun immoo meereejiin iternaalii jechuu miti. Lafuma kanarratti waan hafuudha garuu kaayyoo waaqayyoo immoo kaayyoo bara baraa of keessaa qabaa jechuudha.
Kanaafiyyuu kana akka introduction itti galuu barbaade theology of marriage gaafa odeessinu creation keessaaf redemption keessatti marriage roolii taphatu qaba jechuudha. Kiristoosii wajjin sababii wal qabatu fi jechuudha. Kanaafi mootummaa Waaqayyoo wal dhaalsisuu keessatti shoora guddaa taban ookiin hambisuu dandeenya ookiin gashuu dandeenya jechuudha. Fudhanneerraa kana qabxii satti aanutti darba. Sagalee Waaqayyoo waa'ee gaa'ela fi filachuu irratti maal nu barsiisaa jedhu yeroo baay'ee barbaade ilaalu hanqina yeroo keessa garuu Waaqayyoo na gargaaree waan hin argadhe kakuu moofaa keessatti seera uumamaa boqonnaa 24 irratti Yisaaq akkamittiin Abrahaami akkamittiin haadha manaa isaatii fi ilma isaatiif haadha manaa akka barbaaduu fi naa'oo isaa tokko nama mana isaa keessaa tajaajilu tokko akkamitti akka ergee seera uumamaa boqonnaa 24 irraa yeroo dubbistanii wanta nama dinqisiisu wanta baay'ee irraa barattu. Jalqabaa waameetu hin kakachiiseen. Namoota nuun isaan gidduu jiraannu namoota namanne keessaa ilmi koo haadha manaa akka fuudhu hin barbaaduuti dhaqiitii maatii koo keessaa saba koo keessaa firoota koo keessaa haadha manaa mucaa kootiif fidi jedhee kakachiiseetu manaa baase. Gaafa inni kakachiisu kan isin dinqu naa'oon isaa kunii kakuu fuudhe kana galmaan ga'uudhaafi Waaqayyoon kadhateetu ba'e. Kanaaf gaa'ela keessatti nama fuunu ookiin immoo hiriyaa gaa'elaaf nu ta'u filachuu keessatti kadhannaan iddoo guddaa akka qabu agarsiisa. Yaa Waaqayyoo jedhe lakkoofsa 12 kaastanii yoo ilaaltanii ergasiisi hojjetichi hojjetichisi Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam gooftaa koo ati har'a adda anaaf kenni. Abrahaam gooftaa kootti gaarummaa kee agarsiisi jedhee Waaqayyoon kadhatee ba'e. Egaa kaayyoo fudhatee ba'e innis Yisaaqiif haadha manaa barbaaduudha. Kanaaf wanta sana sakamiin iyyuu tun raawwatin dura Waaqayyoorraa qajeelfama gaafate. Akkamitti akka inni milkaa'e isin dinqisiisa. Kara deemu hundumaatti istiraatejikidha. Waaqayyo wajjin immoo haasa'aa adeema ture. Waaqayyoon amanateera. Waaqayyo akka haadha manaa isaaf kennu. Akka sahar'a edda nama filanne yookiin jaallanne booddee jaalalli Waaqayyoo isa kana haa ta'u jennee takka takka kadhannaan keenya akka irree Waaqayyo akkasti micciiranii yaada keenyatti akka galu barbaadu ta'a. Garuu yeroo kaanis isinitti meera. Nutu yaada Waaqayyootti gala malee Waaqayyo yaada keenyatti hin galu. Okay? Yoo Waaqayyoon dursiisne Waaqayyo maal akka goonuu qabnu nutti agarsiisa nu gorsa. Takka takka Waaqayyo caala waan abshaaloomne waan beenne yookiin immoo Waaqayyo caala anaaf waan ta'u anatu beekaa akka nama jedhu jechuudha. Choice mataa keenya ergi meekii goone booddee waan ilaaluu barbaannu hundumaa ergi ilaallee finnee booddee yaa Waaqayyo bakka kana naa eebbisii akkas yookiin immoo nuu beekaa jedhu miti si'ana waan hundumaa fixanii akka kanan turre namni kun akkas jedhe yaa Waaqayyo karaa koo sitti kennadha. Qaxxaamura deemuun ikkoo Waaqayyo nama nu dadhabuudhaan takka takka. Qaxxaamura deemuun Waaqayyo nama nu dadhabuudha. Anatu waan anaaf bestii ta'e anatu beekaa. Garuu sagalee Waaqayyo maal jedha? Waan siif gaarii ta'e jedha miti? Anatu siif beekaa. Situ beekata tun ta'in maaliif beektu? Nu ija keenya safoonii kanaan ilaalla. Saayitii mashee kanaan madaalla. Mitire Waaqayyo maal ilaala? Keessa namni immoo maal ilaala jedha?
fuula ilaala. Kanaaf Waaqayyoon dursuu gaafa jedhamu filannoo mataa keenyaa ergii fixannee tuqaadhaan ergii cufnee booddeetti fidannatu hin ta'ini Waaqayyo karaa natti agarsiisi jechuun murteessaa akka ta'e nama kanarraa argina. Namni kun gara biraanii Waaqayyoon kadhachuuf Waaqayyoon amanachuu isaarra darbee iddoo nama beekudha. Tokko iddoo beekaa, lammaffaa taayimii beeka. Kan isin dhibu laga bishaanii baay'ee bira darbee achi ga'e. Laga bishaanii baay'eetus isa dura ture, laga bishaanii baay'eetus isa dura jira. Istiraatejik iddoo ta'e dhaabbateetu eeggate laga bishaanii sana biratti. Milikkita immoo gaafateera Waaqayyoodhaan. Yoo akkas ta'e, yoo isheen bishaan noo baasettu bishaan noo baaste yoo akkas ta'e jedheera. Kan isin dhibu ituunni kadhatee afaan isaa keessaan fixinedha. Maal taatu hunduma keenyaaf akkas ta'e waan hundumtu jechuudha. Kadhatee tuunni afaan isaa keessaan fixine Ribqaan okkotee bishaanii fudhattee dhufte. Kan inni yaade caalaa immoo ta'e. Egaa kan tokkoon tura, kan tokko immoo nariifata mitiire. Achumattuu Yisaaqiif waan hundumtuu dafee ta'e mini. Yaaqoob immoo haadha manaa fedhii waggaa meeqa bitame kanaafi egaa kadhadhaa kan akka ariifachuu barbaadan akka Yisaaq naafa ta'edha. Warri kaan immoo garrisuu jechuu barbaadan immoo isa akka Yaaqoob jechuudha. So ituunni kadhatee afaan isaarraa hin fixine hin dhuftee jedha. Iddoo beekaa, iddoo sirrii yaadee beekaa, yeroo immoo beeka. Ammame warri psychology niidiin dhala namaa intiniin dabalameera mitire nyaata, bishaan, mana mitire shelter, food, shelter, air, water waan akkasii qaba miti seeksiin itti dabalameera. Garuu keessa jiraachuus danda'a duraan of course garuu basic needii ma yoo ta'e iyyuu seeksiini jechuudha. Mucaan tokko amma nyaati basic neediidha mitire. Basic needidha miti nyaati. Nyaati basic needii gatii ta'e mucaa har'a dhalate biddeen hin gurshitu. Maaliif? Yoom nyaachuu jalqaba biddeen? Yeroo qaba mitiire. Kanaafiyyuu basic needii yoo ta'e iyyuu yeroo qaba jechuudha. Taayimii ilaallatee godhe. Kanaaf wanta hundumaa keessa diteelii yoon deeme qeesiinfaa asirraa na buusu gatii ta'ee fi yeroo kan biraa sagalee sila sinii dubbise irraa kan na dinqee Waaqayyoon kadhachuu, Waaqayyoon qajeelfama gaafachuu qabxiyaan dubbadhe yeroo sirrii baruu iddoo sirrii filachuu. Inni kaan inni sila boqonnaa 24 lakkoofsa 60 irraa dubbise kan baay'ee na dinqu eebbi Abrahaam, eebbi Yisaaq, eebbi Yaaqoob eebba maaliiti? Eebba baay'achuu mitiire hin baay'ataa sababii Waaqayyoon amaneef sababii Waaqayyoon sodaatuu fi namichi kun qobaasaa yoo ba'e iyyuu Waaqayyo sin eebbisaa jedhe mitiire akka cirracha galaana qarqaraa akka urjii waaqarraa baay'attedhe mitiire. Warri Ribqaa eebbisan maal jedhanii eebbisan? Baay'adhu jedhaniin. Kanaafuu viizhiniin isaanii yookiin immoo kaayyoon isaanii eebbi isaanii maal ta'e tokko ta'e jechuudha. Kanaafi yeroo waan baay'een sunis hin barsiisteetti jedhee yaada yeroo nama tokko hojii wal argitanii haasoftanii jechuudha. Mul'ati kee maalidha waliin jechuun tokko gaarii natti fakkaata. Sinii galeera? Tokko mul'atti isaa nagada akkuma torbanarraa sa'a turre kolunuu dhiyeessee ture. Tokko Waaqayyoon tajaajiluudha. Tokko nagadadha. Kun wal faalleessa. Kana jechuun immoo kan nagaduu fi kan Waaqayyoon tajaajiluu barbaadu walitti hin dhufin jechuutu hin ta'ini. Mul'ati Ribqaa, eebbi Ribqaa fi eebbi Yisaaqitti eebbifame tokkodha. Wal fudhatee jechuudha. Kanaafiyyuu mul'ati tokko ta'uu qaba. Gaafa ishee fudhatee deemuuf ka'u eebba akkasii
eebbifamte isheen. Kanaaf kakuu moofaa keessatti fakkeenya gaarii kan nu ta'u manatti gaafa galtan irra deddeebisaa dubbisa. Qabxii baay'een qaba sirraa gara qabxii salgan tokko sababii yeroo garuu nan fiigaa garuu seera uumamaa boqonnaa 24 irra yoo dubbistan akkamittiin akka hojjetaan Abrahaam dhaqee ilma isaatiif haadha manaa gaarii haadha manaa eebbifamtuu Waaqayyoon kan beektu kan sodaattu aadaaf safuu kan qabdu akkaataa inni itti argate yoo dubbistanii baay'ee namatti tola. Gara kakuu haaraa gaafa dhufnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee meereejii wanta baay'ee ituunni dubbatu hin arginu akkuma kana Phaawulosis barreessitoonni akkas jedhu Yesuusis hin fuune Phaawulosis hin fuune gatii ta'ee fi waa'ee meereejii baay'ee diiliin goonee jedhu garuu lafa gaaffiin itti dhiyaateef lafa rakkoon jiru hundumaatti diteelii dubbataniiru. Gooftaa keenya Yesuusin Maatiyos 19 irratti qoruuf jedhanii gaafa Fariisonni waa'ee diivoorsii waa'ee wal hiikuu waa'ee fuudhaa waa'ee jireenya bara baraa waan akkasii gaafa itti himanii sagalee Waaqayyoo keessaa dubbiseetu deebii itti kenne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cidha kabajuurraan kan ka'e jechuudha. Gaa'ela kabajuurraan kan ka'e isa argamu gaa'ela isa kanaan qabsiise waa'ee cidha sadhumaa isa bara baraa wal qabsiise akka inni dubbachaa ture Macaafi Qulqulluun nutti dubbata. Phaawulos immoo maal jedha? Haadha manoonni fi abbaa manoonni qaama isaanii irratti akka isaan aboo hin qabne walii galuu akka qaban akkasumas immoo namni tokko hawwiidhaan akkasumatti jiraachuurraa yoo fuudhe wayyaa garuu namni akka Waaqayyo isa uumetti yoo jiraates gaariidha jedheetu Phaawulos dubbata. Walumaa galatti walitti qabuuf jechuudha gabaabaadhumatti inni jalqabaa nama Waaqayyoon amanu Kriteeriyaan keenya inni jalqabaa kan ta'uu qabu sagalee Waaqayyoo akkuma nutti dubbatutti nama amanu. Waaqayyoo warra isa jaallatu warra isa amanu karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan fidaa jedha Roomee 8:28. Nama Waaqayyoon amanu jechuun paakeejjiidha wanta baay'ee of keessaa qaba. Nama Waaqayyoon jaallatu nama jireenyi isaa gooftaan keenya Yesuus akkas jedhe muki ija isaatiin beekamaa jedhe baalaan miti jedhe. Mitiire muki tokko kan baalli isaa wal fakkaatu jira. Fakkeenyaaf burtukaanii qomxaaxxee kana loomii kana yoo ilaaltanii yoo ija isaa argitan malee adda baasuun nama rakkisa. Mitiire Waaqayyoon amanuu gaafa jennu namuma waldaatti deddeebi'u akkas jechuutu hin ta'in ija isaa jireenya isaarraa Waaqayyoon buluu isaa kan beekamu. Lammaffaa nama Waaqayyoon sodaatu namni Waaqayyoon sodaatu karaa inni fo'achuun isaaf ta'u Waaqayyo isatti agarsiisaa jedha. Waaqayyo nama isa sodaatutti karaa inni irra deemuu qabu gatiitti agarsiisuu fi namni Waaqayyoon sodaatu baay'ee filatamaaf jaallatamaadha. Waaqayyoon sodaachuun ogummaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo karaa baay'ee nutti hima gatii ta'ee fi kana inni dhuma irratti ani jala muree dubbachuu barbaadu sagalee Waaqayyoo kan biraa kan inni nutti himu warra namanne wajjin hariiroo godhachuun akka nurra hin jirredha. Isa kana kakuu moofaa keessattis jireenya Saa'ol irrattis jireenya Salamoon irrattis hin argina. Ilaame kufaatiin saksasii gaa'elaa saksasii waldaa kiristaanaati saksasii community kan society kan biyyaati. Kufaatiin gaa'elaa immoo kufaatii community kufaatii society kufaatii biyyaati. Sagalee Waaqayyoo akkasitti nutti hima. Saamsoonii dalga adeemuunsaa Saamsooniin duwwaa miidhe miti. Guutummaa saba Israa'el miidhe. Mitiire Salomoonis yaada Waaqayyoo irraa mucucaatee karaa hin taane irra adeemuunsaa Salomooniin duwwaa miidhe ituun ta'in neeshinii masana miidhe. Kanaaf Waaqayyoo gaa'elaaf iddoo guddaa qaba. Kanaaf namooti baay'ee nan amansiisa jedhanii dhaqaniitu achuma keessatti hafu liqimfamanii jechuudha. Nan fidedhanii dhaqanii. Kanaaf baay'ee nu akeekkachiisa. Dukkanniif ifti maal wal keessaa qaba. Mana Waaqayyoo keessaa ituu wanti tokko iyyuu hin dhibin bakkee keessa yeroo adeemnu waa baay'ee balleessina. Inni kun wanta baay'ee of keessaa qaba gatii ta'ee fi dubbiin baay'atee fi harreettiin fe'amuu jedhani.
namichatu guyyaa majalqaba lallawachi bee fixuu dinnaanii jaarsi maaloo waa'ee waaqayyoon dhumu gallee buna dhunnaa nu gadhiisi jedhanii ituu nasirra oolee fixu garuu waaqayyoon nama waaqayyoon amanu nama waaqayyoon sodaatu nama waaqayyoof iddoo qabu nama jireenya isaarraa ija amantiin mul'atu isa kanaaf iddoo guddaa kennuu qabna kiraayiteriyaa ofii keenyaa qabnu hundumaarra caala warra namanne wajjin immoo hariiroo kamiyyuu qabaachuu yaaduma akkasii keessayyuu galuun akka nurra hin jirre sagalee waaqayyoo nutti hima waaqayyoo nu gargaaru fayyaa ta'a. Gaisano bisheessu inni walgi geddaraa jirra sinitti. Fikiruun maaf jireenyaa tokko dhufetti galaa jira jedhanii seminaariitti. Isaanii afaan haaraa kanaa sochii hafuuraa kanaa sirreessuu qabnaa jedhanii dudubbatu. Fikiruu fi jireenyaan immoo gaafa ganamaa kadhannaan geggeeffamu halleluyyaadhu afaan haaraa haasa'u akka dhufetti galaa kan jiru fikiruu maaf jireenyaadha jedhani. Kanaaf dubbii kana cimsaatti yaadaa jechuun barbaada. Daqiiqaa qabnu jabeessinee eeggachuu yaala. Garuu sagalee waaqayyoo keessaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 20 hanga 24tti waan ibsu kana yaadaan qabaati. Itti immoo yaada. Nama barsiisa yaadatti qabatuu fi wanti inni godhu waliin qixxaataaf. Namni waaqayyoon amanatu maal haa gammadu. Warri ogummaa qabanii hubattoota jedhamu. Dubbiin namatti mi'aawu beekumsa namaaf hin dabala. Hubannaan warra isa qabaniif burqaa jireenyaati. Gowwummaan garuu gara warra gowwootaatti adaba hin fida. Namni ogeeyyiin itti yaadaniin dubbatu. Dubbiin afaan isaaniis nama in amansiisa. Ameen. Ani mata dureen naaf kenname waldaan kiristaanaa akka macaafni qulqulluu jedhutti dhimma filannoo gaa'elaa ilaalchisee maal gochuu qabdi. Filannoo gaa'elaa ilaalchisee waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi isa jedhuudha kan naaf kenname isarrattiin daddafee dubbadhaa qabxiin koo badaa dheeraa miti. Waldaan kiristaanaa filannoo gaa'elaa ilaalchisee maal gochuu qabdi. Tokko waldaan filannoo gaa'elaatiif giddu galeessa yookiis qajeelfama kan isheen godhattu dubbii waaqayyoo isa dhugaadha. Filannoo gaa'elaatiif waldaan gochuu kan qabdu giddu galeessa kan isheedhaaf ta'u qajeelfama kan isheedhaaf ta'u sagalee waaqayyootti fayyadamuu danda'udha. Gaa'elli yaada namaatiinis akeeka namaatiinis hin dhufne yaada waaqayyootiin dhufe waaqayyo immoo gaa'elli attam ta'u akka qabu sagalee isaarra kaa'eera waan ta'eef hin dhoksine. Yeroo akka jennu waldaanii dubbii waaqayyoo giddu galeessa godhatti yeroo jennu waldaan filannoon gaa'elaa macaafa qulqulluu keessatti attamitti ibsame akka jiru barsiisudha. Waldaan filannoon gaa'elaa macaafa qulqulluu keessatti attamitti ibsame akka jiru barsiisuu danda'udha. Ajandaa waldaan kaa'amteef inni guddaanis tokko barsiisuudha waan ta'eef. Barsiisuudha waan ta'eef. Maal barsiifti filannoo gaa'elaa keessatti? Maal barsiifti? Tokkoffaa filannoon gaa'elaa hiriyaa gaa'elaa kan namaaf kennu waaqayyo akka ta'e barsiifti. Gaa'ela kan namaaf dhaabu hiriyaa gaa'elaa kan namaaf kennu waaqayyo akka ta'e barsiifti. Seera uumamaa boqonnaa 20 boqonnaa 2 lakkoofsa 21 hanga 23 achirraa maal jedhaa? Dubartii tolchee namichatti hin geessedha. Addaamtu dhaqee fudhate utuu hin ta'in waaqayyotu namichatti maal godhe? Tolchee geesse. Macaafa keenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 14 haati manaa hubattuuni kennaa waaqayyooti jedha. Kanaaf
filannoo gaa'ilaa keessa maaltu jira? Waaqayyoo kennaa godhe akka gaa'ila namaa kennu, haadha manaa, abbaa manaa akka namaa kennu sana barsiifti. Waaqayyootu kenna yeroo jennu baay'ee murteessaa barbaachisaanii jireenya namni sun Waaqayyoo wajjin qabutti murteessaadha. Waaqayyootu haadha manaa kenna, Waaqayyootu abbaa manaa kenna gaafa jennu walitti dhufeenyi namni sun Waaqayyoo wajjin qabu baay'ee murteessaadha. Addaami yeroo Waaqayyoo Hewaaniin kenneefi Addaami akkam ture? Akkam ture? Nagaa ture miti? Nagaa ture miti hin jedhe. Akkuma uumametti jiraan. Cubbuun ergasii jalqabe miti re? Boqonnaa 3 irratti jalqabe. Jireenya Addaam Waaqayyoo wajjin qabu attam ture? Baay'ee cimaa ture. Waa'ee hariiroo gaa'ilaa keessatti kana bartaniittu namni Waaqayyoo wajjin tokkummaa akka qabaatu, Waaqayyoo wajjin tokkummaa akka qabaatu sun baay'ee murteessaadha. Waaqayyootu haadha manaa kenna erga ta'e, Waaqayyootu abbaa manaa kenna erga ta'e, Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya fayyaa ta'e qabaachuudha. Akkas jechuun akka Waaqayyoo kennu erga beenne waan Waaqayyoon dallansiisu irraa baqachuudha dhimma gaa'ila keenyaatiif. Mucaan koo anaanii caammaa naa biti jetti yoo ta'e na arrabsaa waan ani hin barbaanne godhaa baabba caammaa naa bitu naa dhame ani caammaan bitu isan barbaadu sana amma isheen taatutti. Kanaaf namoonni waan Waaqayyoon dallansiisu aarsu godhaati Waaqayyoon gaa'ila kadhatu. Kun yakka guddaadha. Kanaaf eeggachuudha baay'ee. Waldaan maal barsiifti? Filannoo gaa'ilaa keessatti inni lammaffaanii filannoon gaa'ilaa maree irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabu barsiifti. Filannoon gaa'ilaa maree irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabu barsiifti. Kana buleettiin keenya dudubbatteetti seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 1 hanga 66tti suuta dubbisaa. Achirra maaltu jira? Gaa'ila mareedhaan hundeeffametu jira. Maree eenyutu jira? Inni jalqabaa maree Waaqayyootu jira. Maree Waaqayyootu jira. Inni lammaffaan maree maatiitu jira. Fedha maatii jechuudhaan lakkoofsa 50 hanga 51 yoo dubbistanii maatiin Ribqaa maal jedhani? Maatiin Ribqaa fedha qabaatanii. Isheen yoo si duukaa deemte gaariidha. Garuu immoo jedhaniin guyyaa 10 nu biraa turtu jedhan. Guyyaa 10 nu bira turte adeemtu jennaan mee ishee magaafadhaa immoo jedhani. Mee Ribqaan immoo maal jette jennaan Ribqaanan ka'ee karaarra bu'eeraani waan guyyaa 10 eeguun qabuu nan soqaa'itti. Kanaaf maaltu jira? Fedhii Waaqayyoo jira. Waaqayyoon mari'atameera. Fedhii maatii jira. Maatiin tole jedhanii fedhii Ribqaatu immoo jira. Achumaan kaatee duukaa deemte. Egaa gaa'ila maree irratti hundaa'eera. Inni kan biraa kan Ruuti. Ruutis kana agartu. Amaatiin ishee Bo'aazitti akka isheen heerumtu wajjin haasoftee jajjabeessite. Sun dheeraadha yeroo tun jiru akka isheen itti fidde. Qarmii eessaa funaannatte achi akkam immoo jennaan bishaanuu naa buddusiise. Nyaata hojjetootaarraa akka nyaadhu naa ayyame jennaan namichi kun warcuma qajeelcha waan ta'eef achirraa iddoo biraan naqinee jette. Indaa'u maala mijeessite akka isheen nattee oobdii Bo'aaz keessa bultu iyyuu goote. Kanaafi amaatiin Ruutii akka isheen Bo'aazitti heerumtu fedha qabdi turte. Ruutis immoo kana hin dinne waanuma qabdu miicattee waanuma kana mataa kana akka dhadhaachuu gootee waa fuulataa taa'attee Bo'aaziin barbaachifatteetti. Fedha isheetu mul'ata. Bo'aazis gaafa ishee argee maal hojii dhufte kun badiina na si balleessu hin jenneen. Ati dubartii gaarii akka taate an beekaa jedheen. Garuu har'aa faddana bulii gajjallaa kanaa jedheen. Kanaaf nama warcuma qajeelchuu jira yoo inni dide immoo hin tolee ana qajeelchaa isirratti. Kanaaf mareetu jira jechuudha kun mareetu jira. Maree keessatti kan biraa eenyu wajjin mari'achuu qabna inni kan biraa waldaa wajjin haasa'uun gaariidha. Maatiin keenya fayya buleeyyii miti yoo ta'e waa'ee kanaatiif waldaa wajjin haasa'u namoota nutti dhiyaatan hubannaa gaa'ilaa warra qaban ilaalcha qajeelaa warra qabanii wajjin
waa'ee gaa'ila keenyaa dubbachuun gaarii. Egaa filannoo gaa'ilaa keessatti inni sadaffaa waldaan barsiiftu filannoo gaa'ilaatiif Waaqayyoon kadhachuudha. Gararraatti dubbadheera. Maree Waaqayyoo wajjin qabaachuu fedha Waaqayyoo sanaa waa'ee Waaqayyoon kadhachuu buleettiin keenyas dubbatteetti sun baay'ee gaarii. Namoonni tokko tokko akka dhaadhaatti dhufa gaaf immoo harkaa bada. Gaafa waa'ee numti haadha manaa dhanna keessaa dhaataa oolu arramee kadhachaan bulaa jedhaan. Borga nama mooduun irraanfate bakka. Ji'a tokko moo gaafa sargii argutti kaa. Intaluma addanatti wayyaa uffattee dhaabattu gaafa. Kan kadhadha dhugaa Waaqayyoo jedhan. Halkan sana moo kadhata. Gaafa daraartuun faa fiiganii xurunashiin faa fiiganii ganama isaa bakkee kana fakkaatamu namundinuu addamtaa. Bitatee buletee hin beeku bakkee kana keessa fiige ida arge. Gaa'illi garuu jireenya waan ta'eef al tokko namatti dhufa utuu hin ta'in hin kadhatama. Kadhachuun maalitti amane? Mucaan abbaan koo abbaa koo ta'ee amanee waan barbaadu abbaa isaatti himata. Waaqayyo abbaa keenya jennee erga amannee waan barbaadnu sanaa Waaqayyotti himachuudha. Filannoo gaa'ilaa keessatti wanti waldaan barsiiftu inni kan biraan wanti waldaan gochuu qabdu gaa'illi jaalala irratti kan hundaa'e ta'uu barsiifti. Ta'uu barsiifti. Jaalala akka ta'e barsiifti waldaan. Jaalala akka ta'e barsiifti. Maal jechuudha? Dhiibbaa miira keenyaa kan hin qabne, dhiibbaa miiraa kan hin qabne kana bartaniitu waan isin baraa turtan dubbiseera sanarratti. Dhiibbaa miiraa kajeellaa fedha kajeellaa keenyaa kan of keessaa hin qabne jaalala isa dhugaattiin gaa'ila dhaabban hafuura kutaa isa hin qabne gaggabsaa isa hin qabne hafuura nu kuta taanaan nu gaggabsa taanaan kana naajjeesuuf jedha taanaan miira wanti sun. Tokko duran du'eedha. Qaayidee keessaa bahuti nariifatinatti balaarra si buusuu barbaada. Jaalala yeroo jennu maali? Dirqisiisanii fuchuu dirqisiisanii itti heerumuu kan hin qabne jechuudha. Jaalala yeroo jennu dirqisiisanii fuchuu dirqisiisanii itti heerumuu kan hin qabne. Al tokko mucaan tokko nama waraqatatti ergate gowwoomseetii ishee wajjin ciisee isa booddee immoo gaamoo sana wajjin jiraate garuu hin ulfoofte. Jarri lamaan rakkina sana irra bu'an. Nama natti siqu waan ta'eef maalumaaf akka gootee jedhee hin eekame. Suni toora dheeraa qabaa hin haasa'u yeroo isaatu hin jiru. Jennaan maallaan jedhee na dhiifti jedhee waan hin shakkeefanii gowwoomsee wajjin jiraadde. Yoo ni durbummaa ishee sana irraa fudhadde filannoo ishee raawwattee anumarra goote waan ta'eefanii dhiibbaatti hin geggeessuufan kana godhee jedhe. Garuu hin miidhaman jarri sun. Jireenya isaanii hin miidhaman. Kanaafi dhiibbaa kan biraa kan hin qabne dirqisiisanii fuchuu dirqisiisanii itti heerumuu kan hin qabne. Jaalala gaafa jennu dhiibbaa maatii kan hin qabne maree maatii qabaannaan jedhe malee warri keenya nu dhiibanii gurbaa nu hin barbaannetti nu heerumsiisu intala nu hin barbaanne nu fuusisuu jechuu miti. Kan wal fuudhu gurbaaf intala garuu gaa'ila ijoollee keessatti yaada isaanii ibsuun gaariidha. Yaada isaanii ibsuun gaariidha. Intalan jedhe kana malee yoo jedhame yoo majaarsi fuudhe malee falan qabu gurbaan hin barbaanne taanaan. Kanaaf yaada kennuu danda'udha. Yaada maatii keenya sana dhaggeeffachuu nus yaada kennuu danda'udha. Dhiibbaa sagalee raajis kan hin qabne ta'udha. Gaa'illi keenya suni dhiibbaa sagalee raajii. Kana egaa Waaqayyo gaa'ila keessatti hin dubbatamoo hin dubbatu hin dubbata. Gaa'ila keessatti hin dubbata. Al tokko iddoo hojii isin naxxanii hojjechuu barbaadan hin ibsa miti Waaqayyo yaada isaa achi dhaqee achittan si barbaadaadha miti re. Hojii isin yeroo murtaa hojjettanii deemtaniif erga dubbate gaa'ilati waggaa 40 waggaa 50 geggeessitu keessatti Waaqayyoon callisu. Garuu attamitti dubbataa isa jedhamu sana attamitti adda baafannaa irratti hojjechuudha. Malee Waaqayyoon dubbata. Ani ankoo irratti beeka Waaqayyoon dubbateera. Namoonni baay'ee sin dubbatu kana utuu Waaqayyoo namatti dubbatu dhagayeera. Gaa'ila namaa utuu Waaqayyoo anatti dubbatee itti dubbadhee garuu didanii wal fuudhanii gaa'illi sun hin diigamu.
An kana beekaa jechuu kooti. Kana waaqoo sagalee raajiitiin hin dubbata, hin dubbata. Garuu Waaqayyo biraa ta'uusaa kadhannee adda baasuu danda'udha. Kan namni kan biraa raajii sobaatiin itti nu dhiibu tun ta'in jaalalli jiraachuu Waaqayyoos immoo milikkita nuu kennu akkuma kan Ribqaafaa kanaa jechuudha. Waaqayyo kunisuma sanaadha waan ta'eef. Filannoo gaa'ilaa keessatti kan waldaan barsiiftu inni kan biraa maalidhaa? Qophee gaa'ilaa akka qabaatan barsiifti. Qophee gaa'ilaa. Gaa'ila filachuu barbaanne erga ta'e qopheen gaa'ilaa jiraachuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 7. Qophee gaa'ilaa. Utuun qophaa'in gaafannaa utuun ta'in qophee qabaachuudha. Maal qophaa'uudha? Umuriin keenya sanaaf qophaa'eera. Moo waanuma dhiira ta'eef gaafata. Gaa'eeraa umuriin keenya qopheen sanaa jira. Waldaan kana illee ni ilaalti. Isheen heerumtuu umurii ishee gaa'ilaaf ga'eeraa kana illee ni ilaalti waldaan. Qophee gaa'ilaa yeroo jennu bilchina sammuu bilchinni yaadaa jiraachuudha. Maatii geggeessina waan ta'eef qopheen jira, bilchinni sammuu jira, bilchinni yaadaa jira. Yeroo Waaqayyoo ta'uusaa buleettiin koo dubbatteetti sana adda baafachuudha. Inni kan biraa maali? Diinagdeen gaa'ila keenyaaf barbaachisanii jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Qopheen diinagdee baay'ee barbaachisaadha. Maal jechuudha? Qabeenyaa safarree walitti heerumnee wal fuudha utuu hin ta'in jireenya keenya waan ittiin geggeessinu qabaachuun gaarii. Namni al tokko tokko hiyyeessatu wal fuudhee milkaa'a. Tokko tokko immoo hiyyeessi wal fuudhanii achumaan lafa keessa gadi badu. Kanaaf nuyi biddeen nutuun jiraatiin gaa'ila dhaabbachuu hin barsiifnu. Wayyaan uffata nutuun jiraatiin gaa'ila dhaabbachuu hin barsiifnu. Mana illee kiraa fudhattu haadhoo ko. Kanaafi Addaamii jannata qophaa'ee, bishaan qophaa'ee, nyaata qophaa'ee keessatti Waaqayyo Addaamiin hirribaa kaase. Addaam gaafachi dammaqee ammuma koo gaala. Gaafa Waaqa hojjete lafa kaa'e ammuma nyaadhu kana nyaata la. Amma uffadhu kana uffata. Gurbaa kana hojjete lafa kaa'ee qooda ga'een biddeen sii barbaadaan jenne. Kanuma nyaata laa kun hoteedhe. Heewwaaniinis gaafatti geessee heewwaan gaafa nama ta'uu ishee barte nyaatuma jiru jireenya jirutti hirribaa kaate. Egaa Waaqayyo hundumaa danda'a ishedhani anis nama sana garuu itti yaaduun gaariidha. Qopheen diinagdees jiraachuu. Inni xumuraaf inni dhumaa waldaan filannoo gaa'ilaa keessatti kan isheen barsiiftu jireenya qulqullina qabu irratti hundaa'uu qaba. Gaa'illi filannoon gaa'ila keenya jireenya qulqulluu ta'e irratti hundaa'u. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4. Ibroota 13:4. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Isa jalqabaa Tasalonqee boqonnaa 4 3-8. Gaa'ila jireenya qulqulluu ta'e irratti filannoodhaaf dhiyaatu ta'utu irra jiraata. Maal jechuudha? Tuttuqqaa shaakalaa quunnamtii saalaa gaa'ilaan duraa kan hin qabne. Kanaan filatu namoonni baay'een. Torbee dubbateera obboleessi keenya quunnamtii saalaa geggeessanii kun hin taati gaa'ilaaf immoo hin taatu jedhanii isheenis cheeggootee innis cheeggoodhee isa booddee wal ilaallee wal filannaa kun macaafa qulqulluu miti kutaa nama dubbise kun cimsee balaaleffata. Qulqulluu kan ta'e jechuudhaan qulqulluu kan ta'e tuttuqqaa sanaa kan hin qabne yeroon hin jiru malee waan cimaan isinitti himan kanarratti. Tuttuqqaa quunnamtii saalaa namatti heerumuu barbaannu wajjin qabna yoo ta'e gaa'ila dhaabbannuu fi wabiinuun ta'u. Si dhiisuu danda'a hin beekamu. Kanaaf Waaqoo ishee haa gargaaru. Amansiisaa miti haadhoo kun. Jireenya qulqullinaa gaa'ila keessatti filannoodhaaf qabaachuun ni jennu dhukkuba daddarboo ta'anis sanas ilaallachuudha. Yoo Waaqayyoon ta'e malee fayyuun kan hin danda'amne jechuudha. Yoo Waaqayyo fayyise malee fayyuun kan hin danda'amne sanas eeggachuudha. Jireenya qulqullina qabu irratti kan hundaa'e kan jennu araada adda addaatti bilisa kan ta'e. Isheenillee innillee araada adda addaatti bilisa kan ta'e. Qaamuu, dhugaatii dhuguu, sigaaraa tuutuu, wantoota akkas akkasiitti bilisa kan ta'e ta'udha. Amma dhiira duwwaa tuutamini dhalaan isin tuuta. Hundaa'uun kan dhalaatu cimaadha jedhanii haasa'u ammas yaala. Kanaaf sana baay'ee eeggachuudhaan qulqullina isaa eeggachuudha. Walumaa gala yeroo waa'ee gaa'ilaa kaafnu waa'ee
abbaa dhaabbata kana hundeessee sammuu keenyatti dhufuutu irra jiraata. Eeyyutu hundeessee waaqayyotu hundeessee erga waaqayyootu hundeesse ta'ee gaa'illi nuyi filachuuf jennu kuni eeggannaa cimaa barbaada, xiyyeeffannaa yaadaa cimaa barbaada, waaqayyoon kadhachuu cimaa barbaada. Maaliif xiyyeeffannaa cimaa maaliif barbaada? Eeggannaa cimaa maaliif barbaada? Nama waggaa 40 waggaa 45 way waggaa 50 wajjin jiraattu waan ta'eef murga nama biraan galtu. Kanaaf eeggannaa cimaa gaafata. Ajandaa waaqayyootu keessatti fiixa ba'a waan ta'eef. Daan wantoota nama kaase kana barsiifti waaqayyoo isa dhageenye nuuf eebbisu.